Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii uummataa nageen keenya kabajaa akkuma jirtan sinaa ga'u jedha caamsaa 18 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Jeneraal Saadqaan Gabretsisaay Tigraay kufaatii hooggansa amma qabdu kanaan yoo itti fuftee balaan jiru ni caalas jedhanii. Tiraamp yeroon gahaa jira jechuun Iraaniin akeekkachiisanii. Saudi Arabiyaan torban lama booda fiizaa umraa kennuu eegalti. Gatiin boba'aa sababa haleellaa buufata gabbisa humna niikuleeraa gamtaa Imireetota Arabaa hordofuun dabalee. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weeraree Iboolaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo yaaddoo fayyaa addunyaati jedhee. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan Gadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Jeneraal Saadqaan Gabretsisaay Tigraay kufaatii hooggansa amma qabdu kanaan yoo itti fufte balaan jiru ni caala jedhanii. Haasaan abbaa waraanaa beekamaa fi itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa duraanii Jeneraal Saadqaan Gabretsisaay mana maree nageenyaaf jijjiirama Tigraay sirnaan hundeeffama kan naannoo Tigraay keessatti wal simsiisaa siyaasaa fi filannoo haaraa fide ilaalchisee taasisan xiyyeeffannaa namoota hedduu hawwateera. Haasaan abbaa waraanaa beekamaa fi itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa duraanii Jeneraal Saadqaan Gabretsisaay mana maree nageenyaaf jijjiirama Tigraay sirnaan hundeeffama kan naannoo Tigraay keessatti wal falmisiisaa siyaasaa filannoo haaraa fide ilaalchisee taasisan xiyyeeffannaa namoota hedduu hawwateera. Jeneraal Saadqaan qabsoo fi muuxannoo siyaasaa waggaa 50 irraa ka'uun rakkoo keessoo yeroo ammaa duwwaa hooggansaa fi gidiraa uummata Tigraay keessatti mul'ataa jiruuf ibsa baay'ee bal'aa fi cimaa kennaniiru. Jeneraal Saadqaan haasawaa isaanii kan eegalan imala dheeraa siyaasni Tigraay qabsoo hidhannoo fi waraana waggoota 50 darban yaadachuudhaani. Waggoota 50 darban qabsoofneerra uummanni keenya gidiraaf dhiphina kanaan dura hin argamne kana mara dandamatee sirna siyaasaa gurmaa'uu dhabee gurmaa'ina dhabee fi mul'ata hin qabne har'a Tigraay keessatti arginu miti kan jedhan Jeneraal Saadqaan wareegamni kaffalame lubbuun jiraachuu ulfinaaf nagaa uummataa mirkaneessuuf akka ta'e cimsanii dubbatanii. Jeneraal Saadqaan waldhabdee siyaasaa keessoo naannoo Tigraay keessatti yeroo ammaa keessattuu waldhabdee aangoo TPLF keessatti qoqqoodinsa keessootiin uumame ifatti qeeqanii. Yeroo ammaa kana naannichi caasaa hooggansa cimaa qindoomina qabuu fi galma walootti geessuu akka hin qabne hubachiisaniiru. Hooggantoonni ajandaa uummataa irratti xiyyeeffachuu caalaa qabsoo aangoo mataa isaaniitiin waan qabaniif uummatni waraana gara jabina booda nagaa deebisanii dhaabuu fi misooma isaaf malu galmaan gahuu hin dandeenye jedhan. Hooggansaa kun ariitiin yoo hin furamne naannichi haala miidhaa hin suphamnetti geessuu akka danda'u akeekkachiisanii. Jeneraal Saadqaan qaamonni naannichaa tokko tokko olaantummaa seeraa cabsuun humna akka filannootti fayyadamuun aangoo siyaasaa dhuunfachuuf tattaaffii taasisaa jiran balaaleffataniiru. Aangoon kan argamu hayyama uummataa karaa nagaa fi filannoo dimokiraatawaa qofaan akka ta'e cimsanii falmanii. Adeemsa seeraatiin ala gochi humnaa kamiyyuu gidiraa fi marginalizeeshin dabalata affeeruu malee jijjiirama gaarii uummata Tigraay irratti akka hin fidne hubachiisanii. Jeneraal Saadqaan manni maree haaraa hundeeffame kun waltajjii abdii fi iddoo hafuura baafannaa uummata Tigraay haaraa ta'uu ibsanii. Manni marichaa sirna siyaasaa dulloomee fi qoqqoodame jijjiiruun humnoota ilaalcha Tigraay hayyoota dargaggootaa fi gareewwan siyaasaa mara waltajjii walitti fiduuf kan hundeeffame ta'uu ibsanii. Milkaa'ina imala nagaa fi jijjiirama kana mirkaneessuuf nuffii malee akka hojjetanis uummata waadaa galaniiru. Haasaan Jeneraal Saadqaan Gabretsisaay akka agarsiisutti hooggantoonni olaanoo bulchiinsa yeroo Tigraay haalli yeroo ammaa naannichaa baay'ee hamaa ta'uu hubataa jiru. Keessattuu hoogganaan waraanaa Jeneraal Saadqaanii fi obbo Geetaachoo Raddaa waltajjii tokko irratti argamuun ergaa cimaa akkasii dabarsuun isaanii naannichatti hiriirri siyaasaa haaraan uumamuu isaa ifatti mul'isa. Sochiin kun dhiibbaa siyaasaa aangoo wayyaanee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu irratti taasifamu dabaluu qofa osoo hin taane hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Tigraay irratti TPLF qoqqoodamaa jiru waliin caalaa humna jijjiirama haaraa kana waliin akka hojjetaniif mootummaan federaalaa fi hawaasni addunyaa balbala bana jedhamee eegama. Tiraamp yeroon gahaa jira jechuun Iraaniin akeekkachiisanii. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp marii waraana Iraan waliin jiru dhaabuuf deemaa jiru waan danqameef Iraaniin yeroon gahaa jira jechuun akeekkachiisaniiru. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp marii waraanaa Iraan waliin jiru dhaabuuf deemaa jiru waan danqameef Iraaniin yeroon gahaa jira jechuun akeekkachiisanii. Sosocho'uu qabu saffisaan wanti isaan irraa homtuu hin jiru jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessanii. Dubbiin isaanii kan dhaga'ame erga ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin gaafa dilbataa mari'atanii booda akka ta'e miidiyaan Israa'el Times of Israel jedhamu waajjira Netanyaahuu wabeeffachuun gabaaseera. Gama kaaniin miidiyaan Iraan akka gabaasetti USA'n qabxiilee waliigaltee Iraan waraana dhaabuuf dhiyeessite irratti fedhii hin agarsiifne yaada hin jijjiirre. Miidiyaan Iraan Meher jedhamu akka gabaasetti Ameerikaan ijannoo isii yoo hin jijjiirre mariin ni danqama.
Tiraamp jalqaba torban darbee waliigaltee dhukaasa dhaabuu USAf Iraan haala baay'ee hamaa keessa jira jedhanii turan. Tiraamp yaadota Iraan Ameerikaatti ergite kana kuffisanii guutummaa guutuutti fudhatama kan hin qabnee fi waan balfamaa piece of garbage jedhanii dubbii hima ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagee immoo yaada Iraan dhiyeessite itti gaafatama kan qabu jechuun ibsu. Yaadota Iraan dhiyeessite jedhamee miidiyaa Iraan Tasnim gabaasii waraana dirree hundarraa dhaabuu humni galaanaa USA buufatawwan doonii Iraan danquu akka dhaabuu fi haleellaan biraa Iraan irra akka hin raawwanne wabii kennu dabalata. Akkasumas miidhaa waraanaan dhaqqabeef beenyaa gaafachuuf Iraan hulaa Hormuz irratti birmadummaa akka qabdu kan jedhus jira. Waraana dirree waraanaa hundarra dhaabu yoo jedhu Israa'el Libaanos keessatti michuu Iraan kan ta'e Hizbollaa irratti raawwatu ibsuufi. Miidiyaan Iraan Faaris jedhamu gaafa dilbata akka gabaasetti Ameerikaan yaada Iraan irratti haal duree 5 keesse. Akka gabaafametti taanaan Iraan buufatawwan nikulaaraa qabdu keessaa tokko qofa hojiif banaa goote Yuraaniyeemii haalaan gabbate immoo USAf dabarsitee kennuu qabdi kan jedhu tokko. Tiraamp gaafa jimaataa Iraan sagantaa Nikolaaraayisii waggoota 20 yoo dhaabde akka simatan dubbataniiru. Kunis isa kanaan dura Tiraamp Iraan sagantaa Nikolaaraayisii guutumaan guutuutti akka dhaabdu isa gaafataa turanirra goruu agarsiisa. Dhimmi sagantaa nikulaaraa Iraan dhimma biyyoota lamaan dhibdee hamaa keessa galcheedha. USA fi Israa'el gurraandhala 28 Iraan irratti haleellaa qilleensaa waraanaa kan bananii. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu biyyoota lamaan jidduu waliigalame gara caalu kabajameera. Iraan hulaa Hormuz kan boba'aa addunyaa keessaa parsantaa 20 keessa darbu to'achuu itti fufteetti. Haleellaa USA fi Israa'el irratti raawwataniif haaloo boobu kana gochuu Iraan dubbatte. Ta'us sochiin kun gatii boba'aa sadarkaa addunyaatti akka dabalu taasiseera. Ameerikaanis Iraan yaada isiin dhiyeessiteen hamma waliigaltutti Iraan buufatawwan dooniisii akka itti dhimma hin baane dhoorgaa jirti. Paakistaan biyyoota lamaa walitti fiduuf jaarsummaa socho'aa kan jirtu yoo ta'u ta'us yaadni biyyoota lamaanii walirraa fagoo jira. Saawud Arabiyaan torban lama booda fiizaa umraa kennuu eegalti. Ministeerri Hajjii fi Umraa Saawudii sirna hajjii erga xumuramee booda yeroo fiizaan umraa itti kennu ifoomseera. Ministeerri Hajjii fi Umraa Saawudii sirna hajjii erga xumuramee booda yeroo fiizaan umraa itti kennu ifoomse. Akka ministeerichi jedhutti hujjaajonni caamsaa 23 irraa eegalee fiizaa umraa argachuu ni danda'u. Hujjaajonni ayyama umraa argachuuf magaalaa qulqulluu Makkaa seenuu kan danda'an karaa iyyata nusuk caamsaa 24 irraa eegalee adeemsa kenniinsa fiizaa umraa kun hanga waxabajjii 30/2027 itti fufa. Guyyaan dhumaa hujjaajonni gara Saawud Arabiyaa itti seenan adoolessa 14/2019 akka ta'u murtaa'eera. Ministeerichi guyyaan dhumaa hirmaattonni umraa biyyaa ba'an Ebila 29/2019 akka lakkoofsa Itoophiyaa akka ta'u beeksiseera. Ministeerichi dhaabbileen tajaajila umraa kennanii fi ergamtoonni biyya alaa sagantaa mirkanaa'ee akka eegan dhaamaniiru. Akkasumas yeroo mara imaltootaaf tajaajila qulqullina olaanaa qabu kennuudhaaf dambii fi qajeelfama ministeerichi baase hunda akka eeggatan waamicha dhiyeessa. Guyyaa fiizaan umraa itti aanu kennuu kan ifoomse Saawud Arabiyaan yeroo ammaa hajjii baranaa hujjaajonni irratti hirmaatan keessummeessaa jira. Ragaa ofii isaanii akka mul'isutti hanga ammaatti hujjaajonni gara 900 ta'an sirna kanaaf gara Saawud Arabiyaa galaniiru. Kanneen gara biyyattii seenan keessaa 300, 20 ol qilleensaan, 35 lafaan, 4 ammoo galaanaan galaniiru. Sirni hajjii kun hanga caamsaa 22tti kan turu ta'a. Baatiin haaraan kaleessa galgala kan argame yoo ta'u dhufaatii baatii Zulhijjii mirkaneessa. Haaluma kanaan Iidul Adhaan baranaa caamsaa 26 2026 ni kabajama. Guyyaan Arafaa yoomul Arafaa caamsaa 26. Guyyaa kanas hajjii gara Makkaatti imalan hundi gaara Arafaa irratti walitti qabamanii salaatu. Achitti argamuun bu'uura ruknii guddoo hajjii waan ta'eef hajjiin Arafaa malee akka hin guutamne hayyoonni Islaamaa ni barsiisu. Gatiin boba'aa sababa haleellaa buufata gabbisa humna nikulaaraa gamtaa Imireetota Arabaa hordofuun dabale. Gatiin boba'aa addunyaa wiixata irraa erga haleellaan diroonii buufata humna nikulaaraa barakaa kan gamtaa Imireetota Arabaa keessa jiru irratti xiyyeeffatee raawwatee booda dhibbantaa tokko ol ka'eera. Gatiin boba'aa addunyaa wiixata irraa erga haleellaan diroonii buufata humna nikulaaraa barakaa kan gamtaa Imireetota Arabaa keessa jiru irratti xiyyeeffatame raawwatee booda dhibbantaa tokko ol ka'eera. Kunis yaaddoo babal'ina waldhabdee naannichaa kan waldhabdee Iraan wajjin wal qabatu caalaatti hammeesse. Gatiin boba'aa hin calalamniin Brent crude barmeela tokko $111 ol yoo ta'u boba'aan West Texas Intermediate kan Ameerikaa ammoo $107 ol ka'eera. Lameen iyyuu torbanoota lamaan darban keessatti dabalii gatii sadarkaa olaanaa galmeessaniiru. Kunis abbootiin qabeenyaa balaa bu'uuraalee misoomaa anniisaa fi daandiiwwan doonii naannoo galaanaa galfi irratti uumameef
deebii hatattamaa kennuu isaaniiti. Abbootiin taayitaa Abu Dhabii akka jedhanitti haleellaan diroonii buufatanii kulaa barakaa biratti ibidda uumee jira. Haa ta'u malee miidhaan namarra ga'ee dhangala'isni raadiyaashii gabaafame hin jiru. Abbootiin taayitaa Imireetota madoo haleellaa kana addaan baasuuf qorannoo gaggeeffamaa jiraachuu yoo dubbatan, dhaabbanni anniisaa atoomikii idil addunyaa ammoo sadarkaan raadiyaashinii haala idilee irratti kan hin tarre ta'uu isaa mirkaneesseera. Haleellaan kun kan mudate tasgabbii dhabuurra darba bishaan Hula Hormuz kan daandii ce'umsa boba'aa addunyaa murteessaa ta'e irratti rakkoo jiru keessatti iddoo torbanneen darban keessa weerarri doonii fi gufannaa gabaa raasee turedha. Xiinxaltoonni akka akeekachiisanitti tarkaanfii waraanaa haaraan kan Ameerikaan Israa'el Iraan irratti fudhatamu gareewwan fandaalota naannichaa keessa bu'uuraalee misoomaa anniisaa galaanaa irratti weerara dabalataa uumuu mala. Gabaan boba'aas gabaasa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsitoota nageenyaa olaanoo wajjin filannoo waraanaa Iraan irratti ni mari'atu jechuun raafameera. Yeroo kanatti tattaaffiin dippiloomaasii waldhabdee kana gadi qabuuf taasifamu gufateera. Daballeen gatii boba'aa gabaa faayinaansii bal'aa keessatti kan babal'ate yoo ta'u, aksiyoonni isaa gadi bu'uu fi dhaloonni liqii boondi beeyaldis ol ka'eera. Kunis yaaddoo gufannaan dheerachuu dhiyeessii boba'aa qaala'insa uumuu fi guddina diinagdee addunyaa duubatti harkisuu danda'a jedhuun kan ka'edha. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo yaaddoo fayyaa addunyaati jedhe. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo bulchiinsa Ituurii keessatti dhalate yaaddoo fayyaa addunyaati jechuun labse. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Iboolaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo bulchiinsa Ituurii keessatti dhalate yaaddoo fayyaa addunyaati jechuun labse. Kana malees weerara kanaan namoonni 246 akka qabaman kan shakkamu yoo ta'u, hanga yoonaa namoonni 80 lubbuu dhabaniiru. Ta'us weerara sadarkaa addunyaatti jiru jedhamee labsamuuf garuu ammaaf ulaagaa hin guunne. Hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom lakkoofsa namoota dhukkubichaan qabamanii fi iddoowwan tatamsa'inaa irratti mirkanaa'inni hin jiru jedhanii. Dhukkubni Iboolaa miilanaa kun vaayirasii Dibugaayoo jedhamuun kan dhufu yoo ta'u, kanaafis qorichi talaalliin eeyyamame hin jiru. Akka dhaabbata fayyaa kanaatti hanga yoonaa lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamu laaboraatooriidhaan mirkanaa'e 8. Ta'us iddoo Buniyaa jedhamtuu fi bulchiinsa 3 iddoowwan warqeen keessaa baafamu Mongowaaloo fi Raawuppaaraa dabalatee namoonni vaayirasichaan qabamu shakkamanii fi lubbuu dhaban jiru. Vaayirasiin kun daangaa ce'ee tamsa'uun biyya wallaa Yuugaandaa keessatti namoonni 2 vaayirasichaan qabaman argamaniiru. Qondaalonni Yuugaandaa akka jedhanitti namni ganna 59 kamisa darbe du'e vaayirasichaan qabamee ture. Biyyoonni Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo daangessan sababa uummanni wal keessa deemuuf saaxilamu kan ta'an yoo ta'u, namni vaayirasii kanaan qabame carraa lubbuunsaa darbuu harka 50. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.